anis ta'ee gooftaa dameeke albuuda jaanamatti godhu hunda toona argadhu karaa kee ija godhachuu dhabuu kooti akkan hin muramnetti sirraa si malee waa gochuun danda'u ati na oolchi dhubachuudhaa. Dorgomtoota keessatti waamame garuu gonfoo irraa yoonni bame si wajjin karaa dheeraa deeme ijji tokko yoo narraa dhiibame inni kee fayyinaaf lola'e maaliif gatii dhabanaa irratti mee fonqolchii laalii keessa koo naa deebifaadhu karaa keetii. Cinaachi kee kan waraaname bishaaniif dhiiga wal makaa buuseen harki dhibee baay'ee faayyisees waraaname dhiiga lolaase firdi takkaan dhiyaadhu miti akkan jiraadhuuf ergaa ta'e aarsaa godhee tan of siif laadha naa badhaasee isan dhaga'ee. Dorgomtoota keessatti waamame garuu gonfoo irraa yoonni bame si wajjin karaa dheeraa deeme ijji tokko yoo narraa dhiibame inni kee fayyinaaf lola'e maaliif gatii dhabanaa irratti mee fonqolchii laalii keessa koo naa deebifaadhu karaa keetii. Akka daraara takkaamisee booddee garuu gogiif yoon ta'e guddinni amantii koo har'aas haala irratti hundaa'e yoo ta'e naan dabarsuu gara dura koo maaloo naaf uumi gara amantii qulqulloota wajjin dhaabadhee anis akkaan si faarfadhutti. Dorgomtoota keessatti waamame garuu gonfoo irraa yoonni bame si wajjin karaa dheeraa deeme ijji tokko yoo narraa dhiibame inni kee fayyinaaf lola'e maaliif gatii dhabanaa irratti mee fonqolchii laalii keessa koo naa deebifaadhu karaa keetii. Maqaa kiristaanummaa baadhee isa kanaanis of gowwoomse sirraa baree dubbii jireenyaa garuu itti jiraachuu dhiise seenaan baay'ee seena taajjabaa dhumarratti ennaan si gane raawwii Yihuudaa irra deebi'ee diina sabaa keef karaa bane.